Nagaan nagaarra caaluu nagaan Waaqayyo Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokko bakkaaf lafa jirtanitti biyya jirtan keessatti biyya keessaaf biyya alaa iddoo garaa garaa teessanii sagalee kana dhaggeeffachaa kan jirtaniif hunduma keessaniif haa baay'atu. Generation for Truth International garee kana jalatti kan argamtan hunduma keessaniif irra deebi'een jedha nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Boleewwan koo guruppii kana jalatti hammatamtanii kan jirtanii an obboleessa keessan Raajii Gammachiis Caaleeti waldaa burqaaloota Kiristoos addunyaa keessaa kanan tajaajilu jechuudha. Gooftaan inni nagaa keenyaaf boqonnaa keenya baay'isee guyyaa har'aa kan ammoo walii wajjiniin sagalee Waaqayyoo akka qooddannu inni godhe Waaqayyo maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Akkuma beekamu sagantaa kadhata tokkummaati iddoo kana kan jiru jechuudha. Anis fedhaaf jaalala Waaqayyoo yoo ta'e isinii wajjin kadhachuudhaaf sagalee Waaqayyoo isinii waliin qooddachuudhaafan as online irra seeneen jira jechuudha. Yeroo kana gooftaadhaaf galanni guddaan isaa haa ta'u. Egaa Waaqayyoo iddoo tokkummaan jiru wal dhaga'uunii fi tokko ta'anii fuula isaa duratti iddoo itti isa barbaaddachuun jirutti hin argama. Kanaaf iyyuu sagantaa kana akkaataa kanaatiin kan qindeessitan yeroo kadhataa kan labsitan koreewwan jirtan ayyaanni isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Egaa yeroon kun yeroo itti Waaqayyo nuuf kenne walii wajjiniin yeroo sagalee Waaqayyoo qooddannu yeroo waliin kadhannu yeroo waliin dubbii Waaqayyoo barannu waan ta'eetiif yeroo nuuf kennamte kanatti fayyadamne kallattii hundumaatiin amma sagantaan kun xumuramutti obsaan sagalee Waaqayyoo akka dhaggeeffattan asumaan dhaamsa koo yeroo ta'u taansuudhaan guyyaa har'aa kana egaa anis sagalee Waaqayyoo isiniif qooduudhaafan gidduu keessanitti argameen jira. Ana caalaa immoo Hafuurri Qulqulluun akka inni nu barsiisu kan inni nutti dubbatu abdii fi amantii guddaan Waaqayyo irraan qaba. Waaqayyo iddoo isinitti lamaaf sadii taatanii itti maqaa koo dhooftan achitti isin gidduutti nan argama inni jedhee Waaqayyo gidduu keenyatti sagalee isaa nuuf qooduudhaan gidduu keenyatti waan haaraa gochuudhaan gidduu keenyatti kallattii barbaade nama gorsuu barbaade gorsuudhaan Hafuurri Qulqulluun hojii isaarra jira. Kanaaf iyyuu tasgabboofnee ragaa'inee yeroo qabnutti sagalee Waaqayyoo akka dhaggeeffannu yeroon jedhu kutaa macaafa qulqulluu keenya keessaati isa duraa Phexros boqonnaa 5 walii wajjin ilaallaa. Boqonnaa 5 lakkoofsa 6 fi lakkoofsa 7 jechuudha. Hanga lakkoofsa 10 isa jiruun hanga lakkoofsa 11 isa jiruun dubbiseen Waaqayyoon kadhanna isa duraa Phexros boqonnaa 5 hanga 11 isa jiruun nan dubbisa. Kanaafis Waaqayyo yeroon isaa yommuu ga'u akka ol isin qabutti harka isaa isa aangoo qabeessa jalatti gad of deebisaa. Inni isiniif waan yaaduuf yaaddoo keessan hundumaa Waaqayyotti gataati dhiisaa. Of qabaa dammaqaas. Seexanni amajaajiin keessan akka leenci yeroo beela'uutti aadaa naanna'utti nama liqimsu barbaadee in naanna'a. Dhiphinni sanyiin isa kan keessanii kuni obboloota keessan warra guutummaa biyya lafaa keessa jiraatanitti akka dhufu beektanii warra amantiitti jabaattanii ta'aa seexanaanis mormaa. Yeroo gabaabduudhaaf erga dhiphattanii booddee garuu Waaqayyo inni ayyaanni hundinuu biraa argamu inni karaa Kiristoos gara ulfina isa bara baraatti isin waame ofii isaatii iddootti isiniin deebisa. Isiniin dhaaba, isiniin jabeessa, hundee keessan isin cimsa. Aangoon baruma baraan isaaf haa ta'u. Ameen. Jedheetu xumura hanga lakkoofsa 11tti akka Waaqayyo nutti dubbatuuf daqiiqaa 2 kan hin caalle seensaaf kadhannee sagalee Waaqayyoo kana qooddanna. Gaarummaa keetiif, geggeessaa keef, oolmaa kee hundumaaf galanni siif haa ta'u. Hafuura Qulqulluu araara keetu nuuf baay'ate, ayyaana keetu nuuf baay'ate anaaf
namoonni guruppii kana keessa jirru hundi keenya gargaarsa keetiin eegamne iddoo kana jirra. Kanaaf sin galateeffadha. Kanaaf sin eebbisaa. Maqaa Yesuusiin galanni hin darbineef ulfinni hin darbine Waaqaaf lafa irratti siif haa ta'u. Ijoolleen Waaqayyoo irraa kan baratan hin ta'uu jedhamee barreeffamee jira. Eeyyee dhugaadha. Barsiisaan keenya inni sirriin hafuura qulqulluudha. Hafuurri qulqulluun gorsaa keenya, hafuurri qulqulluun jajjabeessaa keenya, hafuurri qulqulluun qabdii keenya isa dhumaati. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin laphee obboleewwan koo keessatti hafuurri kee sagalee kana qooduudhaan, sagalee kana hiruufiin, sagalee kana keessa jireenya isaanii keessatti akka inni ija naqatu gochuu kan danda'u hafuura keeti. Aannan dubbadha fudhachiisuu hin danda'u. Kan dubbatus kan fudhachiisus hafuura keeti. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kanaaf saayitii kana jireenya isa of keessaa qabu sagalee kee, buddeena isa of keessaa qabu sagalee kee, bara baraan jiraachisuu isa danda'u sagalee kee, fayyisuu kan danda'u, ajjeesuu kan danda'u, cimsuu jabeessuu kan danda'u, jijjiiruu kan danda'u sagalee keeti. Maqaa Yesuus Kiristoosiin sagaleen kee inni jireenya qabu yeroo kanaaf saayitii kana gara hafuura keenyaa, gara jireenya keenyaa dhufuudhaan yoo barbaadde karaa sagalee keetiin dhanamaa hiikta. Yoo barbaadde gaaffii deebifta. Yoo barbaadde karaa sirriira nama buufta. Maqaa Yesuusiin sagaleen kee nu biraa haa qaqqabu. Anaan mucaa kees na gargaari. Kallattii hundumaatti waan goonuuf waan dubbannu hundumaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ofii kee jala of galchinee sirraa barachuu akka dandeenyuuf ayyaanni kennuuf haa baay'atu. Maqaa Yesuusiin ameen. Sagaleen nama dubbise isa duraa Phexros boqonnaa 5 lakkoofsa 6 qabee hanga lakkoofsa 11tti isa jirudha. Phexros ergaasaa isa duraas ergaasaa isa lammaffaas namoota faffaca'anii Gooftaa Yesuus Kiristoositti amananii sababa amantii isaanii qofaadhaa fi ari'atamanii biyyoota garaagaraa keessatti faffaca'anii bakka isaan jiranittidha ergaa kana kan inni barreessuuf. Phexros yeroo ergaa kana barreessu ofii isaatiif eessa akka inni taa'ee barreessu baay'inaan illee hin beekamu yoo ta'e garuu namoota ari'atama guddaa keessa galanii rakkina guddaa keessa galanii biyyoota garaagaraa keessa taa'anii sagalee jajjabinaa akka isaan dhaga'aniif kutaa kana isaaniif barreessa. Haalli inni ittiin ofii isaatii keessa taa'ee barreessu beekamaa miti yoo ta'e illee namoonni inni xalayaa kana barreessuuf haalli isaan keessa taa'an baay'ee beekamaa akka ta'e, baay'ee ulfaataa akka ta'e macaafa qulqulluu kanumarraatiyyuu argachuu dandeenya jechuudha. Keessaayyuu egaa ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irraa qabdanii yoo ilaaltan kallattii garaagaraatiin maal akka inni dubbatu kutaa sana keessatti sagaleen kun itti dubbata jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaafiyyuu namoonni kun haalli isaan keessa jiraatan maal keessa akka isaan jiraatan abdii jiraatu akka isaan qaban isaanin yaadachiisuudhaaf jecha isa duraa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irraa qabee kan isaaniif ibsu yeroo ta'u wanti isaan qaban Kiristoosiin keessatti waan hin banne waan xurii hin qabne waan gaddeebi'aa hin adeemne isa waaqa keessatti isiniif eegamee jirutti darbatanii akka fudhattan godheera jedheetu ari'atamanii yoo jiraataniyyuu dhiphina keessa yoo jiraataniyyuu abdiin isaan qaban maal akka inni ta'ee xalayaa kanaan isaaniin yaadachiisa. Abdiin isaan qaban waan hin banne akka inni ta'e. Abdiin isaan qaban waan hin geddaramne akka inni ta'e. Abdiin isaan qaban waan xurii hin qabne akka inni ta'e. Waan gaddeebi'aa hin adeemne akka inni ta'e. Isa biyya lafaa kana irratti isaaniif eegamee jiru tun ta'een achi gubbaa waaqa irratti isaaniif eegamee isa jiru qabeenya dhaala guddaa sanatti darbanii akka isaan fudhataniif Waaqayyo isaan qofaatu hin ta'in qabeenya isaanillee ofii isaa biratti eegee akka inni jirudha kutaa kana keessaatti kan arginu jechuudha. Kanaafiyyuu wanti isaan fooniin keessa jiraatan harka isaaniirra hin jiru yoo ta'e haalli isaan keessa jiraatan sochiin isaan godhan hundumtuu gaarii miti yoo ta'e illee Waaqayyo ofii isaa biratti jireenya hin banne isaaniif kaa'ee akka inni jiru. Ulfina hin banne isaaniif kaa'ee akka inni jiru. Waan xurii hin qabne waan gaddeebi'aa hin adeemne isa waaqa keessatti isaaniif eegamee jiru kasanatti namoonni faca'an kun
darbanii fudhachuudhaaf akka isaan jiran, dhaaluudhaaf akka isaan jiran, abdii guddaa tokko akka isaan qaban erga itti dubbateetiin booddee yeroo gabaabduudhaaf qorama garaagaraatiin garuu qoramuun isaanii, gaddisiifamuun isaanii akka hin oollee sirriitti abdii sana bira ga'uudhaaf qorumsi, rakkinni, ari'atamni, ilaalamuun akka isaan irra jiru boqonnaa tokko keessatti sirriitti in dubbata jechuudha. Kan naqee boqonnaa 5 keessatti gabaabsee kan inni ibsuuf sun boqonnaa tokko keessatti garuu bal'inaan Phexros kan inni isaaniif barreessudha jechuudha. Qorumsi isaanii yeroo gabaabaa yoo ta'e illee ulfinni isaanii yeroo dheeraa akka inni ta'e. Ari'atamni isaanii biyya tokkorraati, biyyuma lafaa kana keessaati, biyya ta'e tokkorraati yoo ari'aman illee biyya waaqaa keessaa garuu biyya keessaa ari'atamuu hin dandeenye. Biyya hojiidhaan utuu hin ta'in amantiidhaan itti galan tokko immoo akka isaan qaban abdii jireenya bara baraa fuula isaanii duratti Waaqayyo karaa Yesuus Kiristoosiin isaaniif eegee jiru. Mana isaanii isa dhuma, galma isaanii isa dhuma, abdii isaanii isa dhuma isaanitti himachuudha Phexros. Kanaaf yeroo gabaabduudhaaf yoo qoraman iyyuu warqeen inni baduudhaaf jiru iyyuu ibiddaan akkuma qoramee ilaalamu. Amantiin keessanii inni gatii guddaa qabu sun immoo inni warqee caalaa gatii qabu sun immoo hammam qoramee haa ilaalamu reedheetu isaanitti dubbata jechuudha. Sababni isaa iyyuu abdiin isaan keessa jiru sun, mul'anni isaan keessa jiru sun, jireenyi isaan keessa jiru sun, ulfinni isaan keessa jiru sun, Yesuus inni isaan keessa jiru sun maal akka inni ta'e, gara kamitti akka inni geessu, yeroodhaaf Yesuus Kiristoosin yoo fudhatan immoo ari'atamni hammamii akka inni isaan irra ga'ee warqeen inni baduudhaaf jiru iyyuu ibiddaan qorameetu ilaalama. Warqeen ibiddaan kan inni qoramu ittuu xiraatiin isaa akka inni baay'atuuf, qulqullinni isaa akka inni baay'atuuf malee ogeessi tokko warqee ibidda keessa gaafa buusu warqeen sun akka inni baduuf miti. Hangi kwaalitiin isaa, hangi qulqullina isaa akkuma ibidda keessa bu'aa deemu kwaalitiin isaa dabalaa adeema jechuudha. Akkuma ibidda keessa bu'aa deemu qulqullinni warqee sanaa dabalaa adeema jechuudha. Kiristaanni tokkos rakkinni, qorumsi, ari'atamni, miidhamni gaafa isarra ga'u hanguma sana Waaqayyo qulqullina jireenya isaati, qulqullina kwaalitii jireenya isaati sana Waaqayyo akka inni baay'isaa fi adeemudha. Kutaa kana keessatti kan Phexros isaaniif ibsuu kan inni yaalu jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yeroo gabaabaadhaaf harka Waaqayyoo jala of galchuu mata duree jedhu irratti ani dubbadha. Harka Waaqayyoo jala of galchuu mata duree jedhu irratti. Yeroo harka Waaqayyoo jala of galchitan jireenyi keessan, afurri keessan, foon keessanii qabee guutummaan eenyummaa keessanii harka Waaqayyoo jala yookiin to'annaa Waaqayyoo jaladha kan inni galu. Sijammar harka Waaqayyoo jala of galchuu jechuun to'annoo isaa jala ta'uu jechuudha yookiin to'annoo Waaqayyoo jala ta'uu jechuudha. To'annoo Waaqayyoo jala of galchuu akka inni ta'edha beekuun kan nurra jiraatu jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf egaa namni tokko harka Waaqayyoo jala gaafa of galchuu namni sun eenyummaan isaa sochiin inni yeroodhaa yerootti godhu sochii mataa isaatii hin qabu. Sochii dhuunfaa isaatii hin qabu. Harka Waaqayyoo jala gaafa of galchuu guutummaadhumaa guutuutti Waaqayyoon hoogganama jechuudha. Hooggansi isaa mataan isaa Waaqayyoon ta'a jechuudha namichi sun. Ofii isaatiin waan godhu, ofii isaatiin waan dubbatu, ofii isaatiin waan hojjetu, ofii isaatiin waan jabeeffatuuf waan laaffisu tokkoyyuu hin qabu jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf iyyuu harki Waaqayyoo jala gaafa of galchinu eenyummaan keenya guutummaatti to'annoo Waaqayyoo jala gaafa galu sochii mataa keenyaa dhaabna jechuudha. Kanaaf Phexros isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 6 irratti kanaafis Waaqayyo yeroon isaa yommuu ga'u akka ol isin qabutti harka isaa isa aangoo qabeessa jalatti gadi of deebisaa'edha. Yeroon Waaqayyo yeroo ga'u kanaafis Waaqayyo yeroon isaa yommuu ga'u akka ol isin qabutti jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Harka Waaqayyoo jala gaafa of deebifnu eenyummaa keenya Waaqayyotti ganna jechuudha. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Namni tokko harka Waaqayyoo jala gaafa of galchu yeroo Waaqayyoo isa sirriitu isatti beekama. Kiristaanni tokko
harka waaqayyoo jala gaafa of galchu yeroo waaqayyoo isa sirrii isa ta'etu isatti beekama. Yeroon waaqayyoo hundumtuu yeroo sirrii. Yeroo waaqayyoo ta'e garuu yeroo nuuf sirrii hin taane tokko hin jiraata jechuudha. Waaqayyo biratti yeroon hundumtuu sirriidha. Waaqayyo biratti guyyaan hundumtuu sirriidha. Waaqayyo biratti waggaan hundumtuu sirriidha. Garuu guyyaan waaqayyo biratti sirrii ta'ee nu biratti sirrii kan hin taane. Guyyichi waaqayyo biratti sirriidha. Waggichi waaqayyo biratti sirriidha. Garuu nu biratti sirrii ta'uu dhiisuu danda'a. Nu biratti kan inni sirrii hin taaneef yeroo sanaaf nuyi qorumsa keessa jiraachuu dandeenya. Yeroo sanaaf nuyi rakkina keessa jiraachuu dandeenya. Yeroo sanaaf nuyi haala gadi bu'aa keessa jiraachuu dandeenya. Yerichi nuuf gadi bu'aan sun waaqayyoof yeroo sirriidha jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf iyyuu eenyummaa ofii isa waa'ee hin baafne eenyummaa waaqayyoo isa waan hundumaa danda'u jala of galchuu jechuudha. Harka waaqayyoo jala of galchuun eenyummaa ofii isa sirrii hin taane. Eenyummaa ofii isa gaarii hin taane. Eenyummaa ofii isa nutti hin tolle sana eenyummaa waaqayyoo isa dhugaa keessa. Eenyummaa waaqayyoo isa gaarii keessa. Eenyummaa waaqayyoo isa waan hundumaa danda'u keessa of galchuu jechuudha. Gaafa kana goon yeroo waaqayyoo isa sirriitu nutti argama jechuudha. Yeroo waaqayyoo isa dhugaa, yeroo waaqayyoo jaallate jechuudha. Yeroo nuyi jaallanne miti. Yeroon waaqayyoo jaallate tokko jira jechuudha. Harka waaqayyoo jala gaafa of galchinu yeroo isa akka sirrii, yeroo isa waaqayyootti tolu sana, yeroo isa yaada waaqayyoo keessa nuuf jiru sana hubanna jechuudha. Naafis waaqayyo yeroon isaa yommuu ga'u yeroon kan keessan yeroo ga'u hin jedhu baay'ee. Namni akkuma yeroo qabu waaqayyoos yeroo qaba jechuudha. Nuyi namni yeroo itti dhalatu qaba, yeroo itti guddatu qaba, yeroo itti jireenya ga'aa tokko dargaggoomee jireenya ga'aa tokko yeroo itti jiraatu, yeroo itti yeroo dulloomu qaba, yeroo du'u qaba jechuudha. Waaqayyo garuu yeroo jalqabaaf yeroo dhumaa hin qabu waaqayyo. Inni barootaan duratti kan jiraatudha. Bara barootaan dura kan ture waaqayyoodha jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Inni yerootu isa baatee jiratu hin ta'in yerootu waaqayyotu yeroo kana baatee jira. Waggaatu waaqayyoon baatee jiratu hin ta'in waaqayyo ofii isaatiin waggoota baatee jira jechuudha. Waaqayyo wantoota jiran hundumaa waaqayyo ofii isaa keessatti baatee jira. Harka isaa irratti baatee jira jechuudha. Wanti hundumtu waaqayyoon hoogganama kan jennuuf waaqayyotu waan hundumaa baatee jira jechuudha. Waan hundumaa kan to'atu waaqayyo jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf waaqayyo yeroon isaa yommuu ga'u akka ol isin qabuttidha. Yoom yeroon isaa yeroo ga'u akka ol isin qabutti. Yeroon ol qabaman tokkoon jiraachuudha waaqayyo keessatti. Akka ol isin qabutti harka isaa isa aangoo qabeessa jalatti gad of deebisaadha. Harka waaqayyo isa qabu isa aangoo qabeessa. Isa waan hundumaa gochuu danda'u. Isa bulchuu bituu danda'u. Aangoo kan qabachuudha. Nurratti gooftummaa kan qabachuudha. Addunyaa irratti gooftummaa kan qabachuudha. Samii irratti lafa irratti gooftummaan kan isaaf kenname jechuudha. Isa jalatti gad of deebisaadha. Isa jalatti eenyummaa keessan isa jalatti gad of deebisaadha. Maaliif ennaan inni iyyuu yeroon isaa yeroo ga'u wal isin qabaadha. Amaatii keessaniin, fiigicha keessaniin, deddeebii keessaniin, qulqullummaa keessaniin, qajeelummaa keessaniin yeroon itti isin horkaatan hin jiru baay'ee. Qajeelummaa hojjechuutti ittiyyuu gadi bu'uun hin danda'ama waan ta'eetiif. Maaliif qajeelummaan keenya qajeelummaa karaa amantii Kiristoos Iyesuus irraatii kan fudhannedha malee qajeelummaa hojii keenyaan fudhannee ittiin ol kaanu, ittiin mul'annu, ittiin fagaannu, ittiin jijjiiramnu, ittiin jireenya bara baraa arganne tokko iyyuu hin qabnu jechuudha naaf isin. Naaf yeroon waaqayyoo yeroo ga'u inni iyyuu ol isin qaban harka isaa isa aangoo qabeessa sana jalatti gadi of deebisaadha. Haaleluyyaa. Yeroo baay'ee utuu yeroon waaqayyoo hin ga'in ol ka'uu, utuu yeroo waaqayyoo hin ga'in dubbachuu, utuu yeroo waaqayyoo hin ga'in fiiguu, utuu yeroon waaqayyoo hin ga'in waan garaagaraa hojjechuun hin danda'ama. Yoo hojjenne illee wanti sun yerichi yeroo waaqayyoo miti waan ta'eetiif hammi hojjennu hamma fagaachuu keenyaa hin ta'u jechuudha. Kanaaf harka waaqayyoo jalatti gadi of deebisuu danda'uutu nurra jiraata. Harka waaqayyoo jalatti gaafa of gad of deebiftan waan gara booddeetti haftan fakkaattu waan nama keessaati yookaan immoo waan barbaaddan sana hojiirra nama hin jirre ta'uu fakkaachuu dandeessu.
harka waaqayyoo jalatti gaafa gad of deebitan garuu guyyoota waaqayyoo itti ol isin qabu barbaadu sana eegaa jirtu malee waan waaqayyo isiniif yaade irraati adda baatanii waan jiraattan isinitti fakkaachuun isinirra hin jiraatin. Obboloota ko. Kanaaf namni tokko harka waaqayyo jala gaafa of galchu yeroo waaqayyo isa sirriitu isatti beekamaa inni. Yeroo kam? Yeroo waaqayyo isa sirriitu isatti beekama. Yerichi naaf sirrii miti yoo ta'e waaqayyoof sirriidha. Naaf gaarii miti yoo ta'e waaqayyoof gaariidha. Natti hin tolle yoo ta'e waaqayyootti hin tola. Anatti baay'ee mijataa miti yoo ta'e waaqayyootti mijataadha. Mee fakkeenya tokkoon isinitti hima. Mul'ata Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 9 irra gaafa ilaaltan Yohaannis laga bishaan lama gidduu iddoo Phaaximoo jedhamtutti gatamee gaafa dhaqee taa'ee yeroo lammaffaadhaaf amma sagaleen waaqayyoo yeroo lammaffaadhaaf deebi'ee gara koo dhufeedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Yeroo lammaffaadhaaf deebi'ee gara koo dhufe. Kan iddoon inni taa'u sun baay'ee yerichi yeroo mijataa miti. Waaqayyo garuu sagalee tokko fuudhee gara isaa dhaqe. Harka waaqayyoo jala gaafa of galchitan lafichatti sagalee waaqayyoo dhageessu jechuudha. Yohaannis iddoo sanatti ergawwan waldoota torbaadha kan inni fuudhee ka'e. Gad of deebisee iddoo sana taa'urra dhiibamee ari'atamee Phaaximoo jedhamtu gidduutti namootaan dhiibamee geeffamee gaafa inni gatamu waaqayyo ergawwan gurguddoo waldooti torbaa fuudhee akka inni achii ba'u godhe jechuudha. Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u. Maqaan waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Obboloota ko yeroo waaqayyoo eegaa jirtu anaan eebba dhalootaa fuutanii kaatoo baay'isawwan. Naaf Phexros maalitti jedha jarreen kanaan kanaafis waaqayyo yeroon isaa yommuu ga'u akka holis hin qabutti harka isaa isa aangoo qabeessa jalatti gadi of deebisaa. Achuma jala of tursaa. Achuma jala turaa. Achuma jala taa'aa eegaa. Maaliif yeroo isaatti olis hin qaba. Guyyaa isaatti olis hin qaba. Jala kutaa kana keessatti. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Ermiyaas boqonnaa dudduubatti si'achi akkuma faatti deebitan yoo ta'u Ermiyaas boqonnaa 29 lakkoofsa 10-11 yoo ilaaltan waaqayyoo sabni Israa'el booji'amanii biyya Baabiloon keessatti waggaa 70 akka isaan ta'aniif karaa raajicha Ermiyaasin yeroo inni dubbate argina kutaa sana keessatti. Baay'ee kan isin dhibu Ermiyaas kutaa sana keessatti kan inni raajii dubbate utuu sabni sun booji'amee gara biyya Baabilooniin hin dhaqin duradha. Akka isaan booji'amanii gara biyya Baabilooniin dhaqaniif raajii itti raaja ture Ermiyaas. Elaa hin booji'amtu. Harka mootii Baabiloon jala dhaqanii galtanii waggaa 70 fi garbaaf garbittii taatanii dhaqaniitu teessu. Kana waaqayyoon itti dubbate ittiin jedhan. Yeroo kanatti namoonni baay'een ergaa sana dhaga'uu waan hin barbaanneef, raajummaa sana dhaga'uu waan hin barbaanneef. No, inni kun sobadha, raajii sobaati. Raajiin kun raajii fudhatama qabu miti jedhanii yeroo isaanitti wal harkaa fuudhanii Ermiyaasin gidiraatti yeroo isaan dabarsanii kennan argitu jechuudha. Anis inni bukeessaati erga isaan dhaqanii booji'amanii erga isaan taa'aniitiin booddee Ermiyaas akkasii yaadanisanii fi yaadadheeni waaqayyo karaa Ermiyaas anuma duwwaatu beeka. Innis yaada nagaa waan isin gara fuula duraatti eeggattan isiniif raawwachuuti malee yaada isin balleessu miti ittiin jedhaan waaqayyo deebi'ee irra deebi'ee jechuudha. Maa inni biyya kana keessa yeroo teessanitti namoota biyya kanaatiif nagaa yaadaa. Jaalala qabaadhaa nagaadhaan wajjin hin jiraadhaa. Ittiin jedhaan waaqayyo hin rabbashiinaa hin jeeqinaa. Biyyi kun biyya kooti miti lafti kun lafa kooti miti jettanii jeequmsaan keessa hin taa'inaa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Rakkoo tokko kan ofitti fidu kan ofitti fidu baay'ee wayi nuudha. Waaqayyo miti baay'ee wayi. Rakkoo tokko kan ofitti fidu jechuudha. Sabni sun namoota sanaa wajjin nagaa hin qabaatan. Maaliif borbaana kakuu qabnaraniitu boran ba'a iftaan baana baqqaayireetu yaada garaa kaasuu barbaadu. Ermiyaas garuu akkasan mana ijaarradhaati keetaa gadi ba'aati lafa qotaati sanyii facaasaa harka namaa hin laalinaa. Ganaa waggaa 70 booji'amtanii teessuutti hin jedhe Ermiyaas jechuudha. Ganaa turtu iddoo kanaa. Harki waaqayyoo iddoo kanaa isin baasuudhaaf ganaadha. Lakkii gadoof qabaati taa'aa iddoo kana keessa hin ariifatina. Hin baana jettanii mandara hin rabbashinaa. Mandara jeeqinaa ittiin jedhan jechuudha. Waaqayyoof haa galatu. Kanaaf iyyuu harka namaa hin laalinaa gadi ba'aa mana ijaaraati keessa taa'aa jedhaan. No borbaana iftaan baana kakuu qabna kana ta'ana sanadha isaan jechuudha.
Waaqayyo garuu murtoo isa waan beekuuf waaqayyo immoo kaayyoo isaatti cakkaanye ለዓላማው እግዚአብሔር ጨካኝ ነው kaayyoo isaatti waaqayyo gara jabeessadha waan dubbate raawwachuutti waaqayyo gara jabeessadha kanaaf isin waan isinirraa eegamu qofaadha kan isin gochuun isinirra jiraatutti hin jedhan Ermiyaas yeroon waaqayyo yeroo ga'u garuu inni iyyuu ofii isaatiin iyyuu achi keessaa karaa isin ittiin baatan isinii qopheessaa ittiin jedhan Ermiyaas Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan haa ta'u kanaaf Phexros egaa namni tokko harka waaqayyo jala gadi of deebisee yeroo waaqayyo eeggachuun akka isarra jiraatu dubbata lakkoofsa 7 irratti yeroo waaqayyo yookiin harka waaqayyo jala gaafa of galchinu inni jalqabaani namni tokko harka waaqayyo jala gaafa of galchuu yeroo waaqayyo isa sirriitti beekaman jalqaba inni lammaffaan namni tokko harka waaqayyo jala gaafa of galchuu waan yaaddoo isa ta'e hundumaa waaqayyotti gatee dhiisa harka waaqayyo jala gaafa of galchinu waan yaaddoo nuti waan jireenya keenya dhiphisu waan hafuura keenya dhiphisu waan eenyummaa keenya dhiphisu maalummaa keenya guutummaa isaa ofii keenyaa dhiifnee waaqayyotti dabarsinee ilaalla jechuudha Macaafni qulqulluun keenya hin yaadda'inaa jedha malee hin yaadinaa hin jedhu kiristaanni yaaduutu sarra jiraata karoora qabaachuutu sarra jiraata kutaa kana keessatti inni isiniif waan yaaduuf jedha karoora hin qabaatinaa jechaa hin jiru ajandaa hin qabaatinaa jechaa hin jiru mul'ata hin qabaatinaa jechaa hin jiru kutaa kana garuu hin yaadda'inaa namni tokko yaadda'ee guyyaa isaatti guyyaa tokko dabalachuu hin danda'u namni tokko yaadda'ee garuu waggaa isaa irraati waggaa ta'e hir'isuu danda'a yaaddoon jireenya hafuura namaas ta'e jireenya foon namaas kan hubudha yaaddoftanii isteeppii tokko siqtan yaaddoftanii garuu isteeppii tokko dudduubatti siquu dandeessu namni yaadda'u isteeppii tokko gara fuulduraatti siquu hin danda'u namni yaadda'u isteeppii tokko garuu gara dudduubaatti siquu hin danda'a garaagarummaan yaadda'u gidduu kiristaanotaaf jiru isa kana waan ta'eetiif kanaaf Phexros inni isiniif waan yaaduuf yaaddoo keessan hundumaa waaqayyotti gataati dhiisaa'edha eenyutu isinii yaada waaqayyotu isinii yaada yaaddoftanii dhiphattanii waan tokkoyyuu waan gootan hin qabdanii waan dabaltan waan hir'istan isin qabdanii inni isiniif yaadu garuu jiraa'edha haleluuyaa isa naaf yaaduun qaba isa siif yaadu qabda abbaan nuyi itti amanne kun abbaa gara jabeessa qofaatu hin ta'in abbaa gara laafessadha inni ilma isaa Yesuus Kiristoosin iyyuu dabarsee nuu kenneera tokkicha isa qabu sana iyyuu dabarsee nuu kenneera maaliif bakka an dhaabachuu hin dandeenye sana akka inni naa dhaabatuuf gatii ani kaffaluu hin dandeenye sana akka ani kaffalu gaafa naaf godhu waaqayyo jireenya koo gar tokko dhiphina koo gar tokko narraa fuudhee dhiphina gar tokko immoo akka an baadhuuf naaf hin ayyamne waaqayyo yaaddoo gara tokko nurraa fuudhee waaqayyo yaaddoo isa kaan immoo akka nuyi baannuuf ayyama nuuf hin laanne waaqayyo yaadda'inaa gaafa jedhu jireenya hafuuraa qofaatti lubbuu qofaadhaan tun ta'in fooniin illee inni nuyi itti amanne kun nu gargaaru akka ni danda'u kutaa kana keessatti kan nuti dubbatu jarri kun fooniin ari'atamanii jiru malee hafuuraan jireenyi isaanii garbummaa keessa hin jiru fooniin garuu garbummaa jala jiru hafuuraan garuu bilisoomaniiru Yesuusitti amanuudhaan inni isaanitti amanan kun bilisummaa lubbuu bilisummaa hafuuraa duwwaa kennee fi kan dhiisatu hin ta'in bilisummaa fooniillee kennuu akka ni danda'u kutaa kana keessatti Phexros isaanitti ibsa jechuudha inni isiniif waan yaaduuf yaaddoo keessan hundumaa waaqayyotti maal godha gataati dhiisaa'edha ala tokko waaqayyotti kenninee deebifnee waaqayyo harkaa fuuna waaqayyo isa kanan barbaadu waaqayyo inni hin danda'a inni dhimma koo xumuruu hin danda'a inni dhimma koo hojjechuu hin danda'a jennee gaafa eenyummaa keenya waan yaadnu hundumaa gaafa isatti dabarsinee laannu dhimmi keenya raawwatamaa isaa argina xumuramaa isaa argina fiixaan ba'aa isaa argina ol ka'aa isaa argina jechuudha fagaataa isaa argina milkaa'aa isaa argina jechuudha galanni waaqayyoof haa ta'u kanaaf yaadda'uun nurra jiraatu yaaduun ga'uun nurra jiraata karoora qabaachuun nurra jiraata ajandaa qabaachuun nurra jiraata 2016 kadhachaa jirra mitiire 2016 maaltu ta'a laatannee yaadda'uun nurra jiraata akkaman ta'a laatannee baramee ammaman jiraadha laatannee ji'a kana keessa maaltu na mudata waggaa kana keessa maaltu na mudata laatannee yaadda'uu danda'uun nurra jiraatu karoora jireenyaa qabaachuu karoora fiigichaa qabaachuu karoora hojii qabaachuu karoora waaqeffannaa qabaachuu danda'uutu nurra jiraata akkasidha kiristaanni jechuudha galanni waaqayyoof haa ta'u
Inni isiniif waa yaaduuf yaaddoo keessan hundumaa Waaqayyotti maal godhaa? Gataatti dhiisaa'edha. Waaqayyotti gataatti dhiisaa'edha. Waan mana keessan keessa jiru, waan isinitti hin tolle tokko fuutanii iddoo isinitti tolu hin keessanii baay'isa wayi. Waan isinitti hin tolle tokko qoshashaa mana keessa jiru tokko mana keessaa baaftanii dhaxxanii shaanxaa keessa hin keessanii yookiin dhaxxanii qumsaaxinii keessa hin keessanii dhaxxanii iddoo inni taa'uudhaa qabu keessa dhaxxanii iddoo inni taa'uudhaa qabu lafa inni taa'uudhaa qabu dhaxxanii keessa jechuudha. Akkuma kana yaaddoo keenya waan nuti hundumaa waan nuti hin tolle hundumaa Waaqayyo irra kaa'u jechuudha. Hin danda'a inni. Yesuus cubbuu keenya hunda nuu baatee hin dhiifne Yesuus. Cubbuu keenya qofaa hin baanne Yesuus. Gatii cubbuu keenyaa qofaa nurraa hin baafne Yesuus Kiristoos. Gatii dadhabbii keenyaa hundumaa nurraa baaseera. Galanni Waaqayyoof. Kana beekuudha. Lakkoofsa 8 of qabaa'edha, dammaqaa'edha. Seexana majaajii keessaniinis akka seexanni majaajii keessan akka leenci yeroo beela'uutti aaduu naanna'uutti nama liqimsuu barbaadee hin naanna'aa'edha. Of qabaa'edha. Yeroo kana keessa dhiphina keessa yeroo galtan harka Waaqayyoo jala gaafa of galchitan wantoonni baay'een akkasiin of hin qabne nacannacuu dandeessu. Dhiphinni isinitti baachuu danda'a, qorumni isinitti baachuu danda'a, asaasni garaagaraa, haasaan garaagaraa isinitti baachuu of qabaa achuma jala turaa. Achuma jalatti eenyummaa keessan gad of deebisaa. Boo'i yoo isin jedhayu iyyi yoo isin jedhayu fiigi yoo isin jedhayu of qabaa'edha. Of qabaa'edha. Macaafni qulqulluun keenya yeroo tokko of qabaa'edha. Yeroo tokko immoo itti gad of gadhiisaa'edha. Baay'isoo argitanii yeroo tokko of qabisiin jedha fuudhuu. Yeroo tokko immoo itti gad of dhiisiin jedha. Maalittan gad of dhiisa? Maalittan of qaba jennee addaan baasuun ga'ee koof ga'ee keessan jechuudha. Dammaqaasedha. Dammaqa yeroon Waaqayyoo ga'ee atin dammaqxu taanaan rakkisaadha jechuudha. Yeroon Waaqayyo namoonni baay'een gaafa taa'ee yaaduun waan yeroon Waaqayyo isaan irra darbe namatti fakkaata. Mee fakkeenya tokkoon isinitti dubbadha. Waaqayyo Abrahaamiin sabni Israa'el booji'amanii waggaa 400 akka isaanii biyya Gibxii keessa ta'anitti dubbate. Biyya Gibxii keessatti booji'amanii akka isaan waggaa 400 qofaa akka isaan ta'anidha kan Waaqayyo Abrahaamitti dubbate. Yeroo Waaqayyo Abrahaamitti ergaa kana dubbate, Abrahaam nama mucaatoo kadhachaa jiru. Waaqayyo garuu akkasidhaan nama baay'eetu sirraa argama, saba guddaatu sirraa argama. Gadi ba'i urjii ilaali. Gadi ba'iitii qillee gara galaana dhaqeetii immoo cirracha ilaaleedha. Abrahaam kan kadhatu mucaa tokko, Waaqayyo kan dubbatu nama baay'ee jechuudha. Ayyaachuu yeroo tokko gaafa harka Waaqayyootti gad of deebifnu waan arginu qofa argina malee waan Waaqayyo nu keessatti argu hin arginu. Abrahaam kan inni argu yeroo sana mucaa tokkitti qofaadha. Waaqayyo immoo Abrahaamiin keessatti saba bal'aa argaa jira. Qomoo hedduu argaa jira Waaqayyo. Hundaa'u qomoon Waaqayyo Abrahaam keessatti argaa jiru kun namoota waggaa 400 booji'amanii biyya Gibxii keessa namoota hojii hojjetan arga Waaqayyo. Abrahaam mucaa tokko iyyuu argaa hin jiru. Waaqayyo immoo biyya Gibxiitti saba isarraa argamu argaa jira. Argitanii mul'ata namaaf mul'ata Waaqayyo. Kanaafuu Waaqayyo akkasii elaa hundaa'u sabni sirraa argamu kun mucaa kana ta'in inni nama tokko kadhata Waaqayyo sabaayedha. Sabaayedha Waaqayyo. Dhaloota baay'eetu sirraa argama. Abbaa dhaloota baay'eedha. Inni immoo mucaa tokko duwwaa maqaa koo kan geeddaroo dhee kadhachaa jira jechuudha. Erga akkasii ta'een booddee egaa Waaqayyo namoonni inni mucaan sabni sirraa argamu kun waggaa 400 biyya Gibxii keessa booji'amee taa'aa ittiin jedhaan. Sabni sun akkuma Waaqayyo dubbate karaa Yoosefiin booji'amanii gara biyya Gibxii dhaqan. Gurguramee Yoosef gara biyya Gibxii gaafa dhaqu namoota 72 turan. Achi keessatti Yoosef nama jabaa nama guddaa ta'e namoota ijoollee baay'ee hore. Achuma keessatti jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dhuma irratti Waaqayyo kan dubbate waggaa 400. Sabni sun garuu biyya Gibxii keessaa kan isaan ba'an waggaa 430 booddeedha. Maalan jedhee galanni Waaqayyoof haa ta'u. Sabni sun kan Waaqayyo dubbate waggaa 400 booji'amtanii Gibxiin teessuudha. Kan isaan achi keessaa ba'an immoo waggaa 430 booddeedha. Rakkoon iddoo kana jiru waggaa 30 Waaqayyotu itti dabaletu hin ta'in saba sanatu dammaquu dadhabe. Yeroon Waaqayyo isa qabachuu dadhaban. Yeroon Waaqayyo dubbate jira. Abboota keetti kan dubbate jira. Abrahaamitti waa dubbateera. Yisihaaqitti waa dubbateera. Yoosefitti waa dubbateera. Yaaqoobitti waa dubbateera. Waaqayyo hidhaniitu dammaquu hin dandeenye dhaloonni yeroo sanaa jechuudha. Garbummaa yeroon isaa irra darbe. Rakkina yeroon isaa irra darbe. Waggaa 30 dammaquu dadhabuu irraan kan ka'edha kan isaan baatan.
Ayachu rakkoo keenya baay'ee isaa kan ofirratti baay'ise anaaf isin jechuudha. Dammaquu dadhabuu keenyaan guyyaa waaqayyo beekuu dadhabuu keenyaan yeroo waaqayyo beekuu dadhabuu keenyaan ofirratti dammaquu dadhabuu keenyaan rakkina kan ofirratti dheeresse baay'ee isaa taniitiin nuyi ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf komachuu hin qabdan hin iyyanidha sabni sun hin bo'anidha itti baay'ate gidiraan jedha. Xumura irratti gaafa isaan iyyuu jalqaban waaqayyo isaan dhaga'eedha. Kanaaf iyyuu kutaa kana keessatti egaa Petros kan dubbachuu barbaade egaa dammaqaas kan inni ittiin jedhu yeroo waaqayyo of bira hin dabarsina. Yeroo waaqayyo itti isin baasu yeroo waaqayyo itti isin mul'isu hin beektani dammaqaa'edha. Anaaf isinis har'a dammaquudhaaf Yesuus Kiristoosin eeggachaa jira dammaqne jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Dammaqaas erga ittiin jedheetiin booddee seexanaa majaajii keessan seexanni majaajiin keessanidha. Akka leenci yeroo beela'utti yaadaa naanna'uttidha nama liqimsu barbaade hin naanna'aadha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Egaa yeroo baay'ee kiristaanonni kan isaan ciman seexaneeffachuu irratti kan isaan jabaatan seexaneeffachuu irratti baay'isoo. Kiristaanni kan rafu iddoonni ka'u hin ifanna gaafa jedhu jechuudha. Seexanni ifachuu qofaadhaan waan nurraa fagaatu isinitti hin fakkaatin. Kaabatti kibbatti baatti lixatti harka kee mirgatti harka kee bitaatti dudduubatti fuulduratti harka kee facaaftee harka kee afarsitee seexana ifachuu dandeessa baay'isee wayi. Kanaan garuu seexanni sirraa hin fagaatu. Seexana yeroo tokko tokko waanuma ijaan argamu kaabatti harka qabaa kibbatti harka qabaa baatsanatti kanatti hin jechuudha yeroo tokko tokko jechuudha. Akka kana miti qilleensa irratti akka kana miti jechuudha. Seexanni eessa dhaabatee akka inni si lolu qofaa yoo beekte iyyuu mo'atteettaati ati. Nama liqimsu barbaade naanna'ee hin aadaa'edha akka leencaa'edha. Aye sagalee leenca gaafa dhaga'amu namni hundumtuu lafatu sirba jechuudha. Sagalee leenca gaafa dhaga'amu bineensonni caakkaa keessaa inni mukarra taa'u mukarraati naasuudhaan of dha'uu danda'a. Baay'isoo nahee jechuudha sagalee isaa sodaate mukarraa lafaa daggala keessaatii fiiganii baqachuun sagalee leenca gaafa dhaga'an bineensonni. Argitanii seexanni yeroo tokko tokko sinaachiisa kanan si godha kana taata yeroo jiru baay'isuu naasuudhaan akka nuyi biyyaa baanuuf naasuudhaan akka nuyi maraannuuf naasuudhaan akka nuyi dhukkubsannuuf jechuudha. Kanaafuu maal gochuutu nurra jiraatare hin naanna'uuf ta'a rakkoon hin jiru naanna'uudhaaf yeroo isaa qaba waan ta'eetiif seexanni naanna'uuf yeroo qaba. Nama liqimsuu barbaade naanna'eetu hin aadaa'edha. Hin aadaa'edha. Kanaafuu maal gochuu qabna ree eessatti akka isa mo'annu beekuu danda'utu nurra jiraata. Yesuus Kiristoosiif galanni guddaan isaa haa ta'u. Kana kan goonu egaa yeroo harka waaqayyoo jala gadi of galchinee jennaan harka waaqayyoo jalatti eenyummaa keenya dhiyeessinee jennaan yeroo itti seexanni nutti naanna'e aadullee yoo jiraate illee kallattii hin laannuuf jechuudha. Daandii hin argatu jechuudha. Dirree lolaa inni itti nu loluu barbaadu sana bilisoomsina jechuudha. Dirree lolaatti seexanni nu loluu barbaadu iddoo lamadha. Laphee keenya sammuu keenya. Sammuun iddoo lubbuun keenya jiraatudha. Sammuun iddoo yaaduu danda'udha. Inni jalqabaa seexanni sammuu keessa lola jechuudha. Inni lammaffaan laphee keessa lola. Lapheen keenya iddoo amantiin taa'udha. Iddoo amantiin keessa jiraatudha. Sanadha kan inni barbaadu. Siisbiliitii keenya barbaada seexanni yeroo baay'ee. Karaa kanaatiin jechuudha. Dirreewwan kana lamman bilisoomsuudha. Dirreewwan kana lamman hafuura waaqayyootiin dhuunfachiisuudha. Dirreewwan kana lamman qabnee harka waaqayyoo jala galchuudha jechuudha. Kanaafuu Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa qoonni qabna jettanii yoo dubbifattan meeshaa ittiin seexanoota mo'achuu dandeessanidha kan inni isiniif ibsu. Isa kana sinumti dhaqaatii dubbisaa bira ga'ee baay'ee isaa isiniif ibsuudhaaf yeroo nan ga'u waan ta'eetiif. Inni kan biraanii harka waaqayyoo jala gaafa of galchinu egaa inni lammaffaan akkuma namni isin jedhe egaa waan yaaddoon ta'u hundumaa waaqayyootti ganneetu kan dhiifnu ta'a. Lakkoofsa galdarata egaa dhiphinni sanyiin isa kan keessanii kun obboloota keessan warra guutummaa biyya lafaa keessa jiranitti akka dhufu beektaniidha. Warra amantiitti jabaatan ta'a seexanaanis mormaa'edha. Amantiitti jabaadhaa'edha. Haaleluyyaa. Amantiitti maal ta'a jabaadhaa'edha. Amantiitti hin jabaatama. Amantiitti hin guddatama. Amantiitti itti guddatamaa adeema. Itti jabaatamaa adeema amantiin. Amantiin al tokko duwwaa kan nama keessatti biqilee dhiisu miti. Amantiin guddinaan kan shaakalamudha guyyaadhaa guyyaatti. Jireenya keenya keessatti, hafuura keenya keessatti, laphee keenya keessatti amantiin itti guddachaa kan adeemu. Yeroo amantii keenya guddachaa adeemu kan isin dhibu keessaati lapheen keenya guutummaan isaa waaqayyoon to'atamaa adeema. Kanaafuu seexanaan mormaa'e. Akkamittiin seexanaan mormina kan jedhu
akkana manis nin jedhe ifachuudhaan bitatti mirgatti kaabatti kibbatti harka keenya qabuudhaan lafa qabuudhaan qilleensa qabuudhaan utuu hin ta'in seexanaan kan morminu dirree inni itti nu loluu danda'u dursinee dhuunfachuudha. Dursinee hafuura qulqulluudhaan dhuunfachuudha. Dirreen isaa iddoo lama nin jedhe laphee sammuu. Kana lamman jechuudha. Sammuu kee eeggatte jennaan laphee kee eeggatte jennaan seexanaa karaa ittiin sitti dhufu akka hin qabne karaa isaa akka cuftee beekuu danda'uun sirra jiraata jechuudha. Lakkoofsa 10 dubbiseen dhaaba. Yeroo gabaabduudhaaf erga dhiphattanii booddee garuu Waaqayyo inni ayyaanni hundinuu biraa argamuudha. Inni karaa Kiristoos gara ulfina isa bara baraatti isin waan ofii isaatii iddootti isin hin deebisaa, isin hin dhaabaa, isin hin jabeessaa hundee keessan, isin cimsaa hidheetu xumura jechuudha. Akkamittiin gara ulfina isa boqonnaa tokko lakkoofsa 4tti barreeffame sana bira akkamittiin akka isaan ga'uudhaa qaban, akkamittiin akka isaan bira qaqqabuudhaa qaban isaanitti dubbata gooftaan isa dhageenya isiniif nuuf haa eebbisu. Yeroo gaarii qabaadhaa. Maqaan kee haa eebbifamu. Sagalee kee ergaa kee dubbii kee waan itti dubbatteef si haa galatu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin jireenyi keenya hafuurri keenya lapheen keenya sagalee kanaan kan to'atame haa ta'u. Sagalee kanaan hafuurri keenya eenyummaan keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin abdii isa nuuf kaa'ame sana jireenya isa nuuf kaa'ame sana bira ga'uu akka dandeenyuuf hafuurri keenya karaa keetiin kan to'atame haa ta'u. Harka kee jala of galchinee guyyaa kee beeknee eeguu akka dandeenyuuf ayyaana nuuf baay'isi maqaa Yesuusiin ameen. Ayyaanni suniif haa baay'atu. Yeroo gaarii qabaadhaa.